السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفونه جرجرتو أمتك أشتي أمة جاللا في أمة قبجة أكم جرتن فياكي سني نجني اسم بدادا الحمد لله رب العالمين هر اللي ديبني ولت رفني جرة obboleewwan kiyyaa hordoftoota koo jaalatamtootaa fi kabajamtoota dinqisiifattoota koo hundumti keessanii yeroo kamiyyuu isin galateeffachuu hin dagadhu galatooma ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Egaa guyyaa viidiyoo an gadhiisu daawwachuudhaan laayikii gochuudhaan na bira dhaabbattanii galatooma ulfaadhaa ammallee jajjabinni keessan akka itti fufu jaalalaa fi kabajaadhaa isin gaafadha. Foormeeshiina waan garaagaraa guyyaarraa fidaasii tokko ol qaqqabsiisna jechuudha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Obboleewwan kiyyaa akkuma argaa jirtan qabadheen dhufeen jira. Viidiyoon kana wallahi wanta biyya keenya keessatti ta'aa jiru waan akkaan nama dhukkubuudha. Wanni biyya keenya keessa jiru rakkoo hamaan namoonni akkanaa hin argamanii manatti dhokachuudha haala kanaan miidhamanii qarqaarsas carraa qarqaarsaas namoonni akkanaa badaan argan yoo darbee akkanatti carraa akka tasaa carraa akka carraati malee kunni osoo keessa deemanii baadiyaa keessa osoo deemanii kumaatamaan gayyaa jechuudha. Obboleewwan kiyyaa gara viidiyoo kanaatti isinii tara akkuma argaa jirtanii Ustaaz Sa'iid irratti har'a viidiyoo inni waraabee gadhiise hedduu akkaan garaan dhukkube wallahi akkaan waan nama rifachiisu nama dhukkubuudha. Obboleettiin teenetun kan mana keessatti itti cufanii ilaaltan tuni argaa jirtan tuni iyyiti sagalee isiillee viidiyoo isiin dhageeffattanii isii hin iyyiti jechuudha. Tuni haadha kan mana keessaa gadi ilaaltu sun qullaa jirti isiin ammoo intala jechuudha. Haadha harmeetiin natan mataa qabatanii ta'an isaan kanatuyyuu dahe jechuudha. Haa ta'amma mana keessa jirtu sunillee ijoollee lama qabdi. Itti hojjetanii akka jinnii godhee yaani kan akka dubbatanitti akka jinnii godhee lafatti hambisee iyyiti qullaa ta'etti mucaan tokko jalaa deebi'ee tokko ergasii akkana taate ammoo gatee biraa lixeedha. Mee afaan isaaniirraa iyyuu dhageeffattanii. Yaalaaf ammoo laansaaf yaaluudhaaf gaafatanii ogeessa gaafatanii nama mallaqa guddaa ka gaafatuudha kan dubbatanii mallaqa gaafata malee ni yaalamtii jedhanii garuu ammoo harmeen tuni ani waa takka hin qabu waa takka illee hin qabu an dadhabduu tana an laaftuu tana isiin tana abbaan kana homaa dadhabee hundumaaf itti dhiise malee akka yaalamtee fayyuu dandeessus nu jiranii jette. Dadhabaa tana fayyaaf faaya. Meesii warri fayyaa qabdan rabbii keessaniif shukrii galfadha yaa obboleewwan tiyya. Warri akka barbaadda utaaltanii mana namaa keessa dalagattanii dadhabdanis fuurtanis fayyaa waan qabdaniif argattanii harmeen teennatuni. Inni meelaala qullaa jirti isiin sun mana keessa waa itti uffifti dhabdee meelaala ofirraa shaashii ofirraa mulqitee itti uffifte shishinii ofirraa qabu tana takkattii malee hin qabu jettanillee. Amma deemanii shiita bituuf jedhanii shiita bitaa dhaaranii haadhaa fi isiisillee shiita bitaa dhaaraa ustaazni rabbi jazaasinii haa kaffalu. Obboleewwan kiyya qarqaarsa barbaadan qarqaarsa yaalaa barbaadamaa jiranii rabbiin mujisaa akkana isinitti fidini rabbiin mujisaa akkana isinitti fidini obboleewwan kiyya hedduu nama rifachiisaa hedduu nama gaddisiisaa. Ustaazni keenya kunis akkaawuntii isaanii illee maxxansanii jiranii qarqaaruudhaafi wallahi waan akkaan nama rifachiisu waan akkaan nama rifachiisu haati teennaa akkanatti akkasi itti boottu garaa dhalee ilmoo isii gaafa biratti akkana taatee jettu baay'ee namatti dhagahama. Kana keessaa waan gootuuf hin qabdu waan na gootuuf hin qabdu waan gootuuf dhabdee carraa isii carraa imimmaan buusuu qofa taate jechuudha. Carraa imimmaan buusuu qofa taate akkanatti bootti imimmaan qofa carraa isii taate jechuudha. Waan godhuun qabu humna qabu humnatti yaalu qabu ani du'aa kana abbaan du'aa kana wallahi baay'ee nama rifachiisa. Rabbiin isii haa fayyisu mee duraan dursa mee du'aayii kadhadhaafi please akka maqaa keessanitti bira hin tarina du'aayii kadhadhaafi hundumti keessaniyyuu itti aansuudhaan warroonni qarqaaruu barbaadan akkaawuntii isiniif maxxansina yoo waan dandeessanii qarqaaraa bira dhaabbadha haa yaalamtu obboleettiin teennatuni. Inshallah rabbiin irraa fuudhee fayyitee nama dalagatee ofiif danda'ee ofirra taree nama danda'us ta'uu dandeessi hin beekamu fayyaaf faaya
rabbiin isirraa olaa fuudhu rabbiin isii haa furu inshaallah yeroo gabaabaa keessa rabbi furmaata isii haa laatu mee obboleewwan kiyya hundumti keessaniyyuu akka amantaa keessaniiti akka ummaa keessaniiti waa itti amantaniitiin please du'aayii godhaafi du'aayii furtuu waa hundaati rabbi si haa fayyisu jedhaani warroonni qarqaaruu barbaadan ustaaza kan FB isaa warroonni qabda FB isaa jala seentanii qarqaaruu dandeessanii warroonni FB isaa hin qabne ammoo akkaawuntii fidee isinii maxxansaa namni qarqaaruu barbaadan koomentii yeelannaa barreessaa isinii fidee isinii maxxansaa jechuudha guutuu akkaawuntii isaa fidee video akka videotitti fidee isinii maxxansaa jechuudha kanaaf please obboleewwan kiyya du'aayii furtuu waa hundaati du'aayiidhaan bira dhaabbadhaa warroonni dandeessanis qarqaaraa please bira dhaabbadhaa bira haa dhaabbannu haa qarqaaruu haa diqqaattu haa guddattu bira haa dhaabbannu oolmaan jazaa rabbi bira namni akkanaa duniyaan ati qabattee teettuun kuustee teettuun gaafa nama dhibamaa rakkata akkana kana ittiin qarqaartee rakkoo ittiin hin baasne duniyaadhaayyuu miti duniyaan lammii kee obboleettii teeta akkana cinqabde akkana dhukkubsatte tana ittiin qarqara duniyaayyuu miti duniyaa waliin nuti qabni kunillee akka zakaa barbaaduun beektani kanaaf obboleewwan kiyyaa rabbiin kiisii teessan haa guutuu kiisii teessan kiisii barakaa isiniif haa godhu yoo rabbi isiniif laaffisee jedhe humna qabaatanii dandeessan qarqaara yoo humna ittiin qarqaartan dhabdan du'aayii godhaafi piliis bira dhaabbadhaadha hedduu nama rifachiisa mee ilaala haadha dhalte ilmoo isiitu gatee biraa lixe ilmoo isii gatee biraa lixe garuu haati tuni gatuu hin dandeenye ilmoo fi gatuu hin dandeenye haadha tanatu dahe harmee teena tan mataa qabatanii ta'an isaan kanatu dahe isiin garuu sunillee ta'amma dhukkubsattu tunillee akkana itti cufanii taa'ee teessisan tunillee ijoollee lama qabdi tokko jalaa du'e tokko ammoo isii akka dhibamtee nan gatee biraa lixa jechuudha ilaalame ilmoo ufiitu yaa haadha ufii yaa harmee too dandeessuu waa hundaa isii waan dadhabdu bare ifaa addunyaadha wallahi ifaa addunyaadhaati harmeen ribbaa jiruuf jireenya keenyaati harmee jechuun haadha jechuun isii tana jechuudha bara ilmoo ati dhalte si gatte haati si gatuu dadhabde ilaalame umrii rabbiin warroota haadha qabu rabbi umrii harmee teessanii isiniif haa dheeressu warroonni haadha hin qabne haati teessan gara fuula rabbii deemte rabbiin jannata isinii haa qananiisu wallahi baay'ee namatti dhagahama nama dhukkubsa nama rifachiisa illeedha obboleewwan kiyya rabbiin dhukkuban hin taane isin cinqini isin saaxilini isin rakkisini fuula namaa isin dhaabini rakkina fuula namaa nama dhaaba malee jaalataniitii miti wallahi rakkina fuula nama dhaaba yaa obboleewwan kiyya inshaallah rabbiin isaaniif haa birmatu yeroo dhiyoo keessatti rabbiin nama hundaa garaa isaaniif laaffisee qarqaaranii wal'aansasa argattee wal'aanamtee nama fayyu rabbi isii haa taasisu inshaallah wallahi baay'ee garaan nama dhukkuba mee akkasiin jirtu laala haati tuni maal hojjetaate isiin dhibamte itti cittee qurxiidhaan dhibamte haatitu ammoo gogaa dhibamti jechuudha hojii wallahi baay'ee nama dhukkuba obboleewwan kiyya inshaallah rabbiin nuuf haa laaffisu waan dandeenyu bira haa dhaabbannu haa qarqaarru rabbiin isin hin cinqini obboleettii teenya tanallee rabbii fayyisee yeroo gabaabaa furmaata isiif laatee nu haa agarsiisu inshaallah rabbiin inshaallah isiirraa hin danda'a rabbiin isiin rakkisini qormaata duniyaan tun qormaata rabbiin isii jibbee osoo hin taane qormaata rabbiin nama ofii jaalatu ni qormaata jedhanii inshaallah qormaata booddee rabbiin ifa dukkana hin qabne rabbiin isii haa agarsiisu obboleettii teenya tana rabbiin isii nuuf haa fayyisu obboleewwan kiyya filis hammuma dandeessanii obboleewwan kiyya bira dhaabbadhaadha haa qarqaarru du'aayii haa goonuu fi hunda dura du'aayii godhaafiidha akkuma amantaa keessaniitiin akkuma uumaa itti amantaniitiin filis du'aayii godhaafi isiniin jedha obboleewwan kiyya wallahi hedduu nama dhukkubsaa hedduu nama gaddisiisa jechuudha maaliif
لمينك أبليوانك أبليتي انت غافن أكنا تاتو وسو أبليتي تاتي هو صوتي تاتي هو جتة ست أقام خناف نمن أبليتي قبدني دعائي قدافي يودندسن قرقارا سنين جتشو جالتنا نموني قرقارو بربادن غرو كومنتي جلتي نوفقايا دا أكاني إسيني في قرقارتني فحال سنين مجيسنا إن شاء الله أبليوان كينكا ربين هم قرقار سبرين قفت جها دامتي دعائين رحيم الله نك إبلمتي رحيم نجارا كل دانغافر دعائي وديف كده دعائي رحيم نك إبلمتي دعائي اللي قد أبيون كل راك صلاة تاني صلاة كيسنية كيس كل فدا دعائي أخذنا في من دندن برهاد أبنو سنين جتون جالت دا obboleewwan kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan oromoo hundumti keessaniiyyuu viidiyoo kana yeroo daawwattan ka laayik sheer gochuu hin dagatinaadha akkasumas hanqinnaa fi rakkina komii dogongora irra jirus yoo jiraate waan akkanaan godhi wanta akkanaa sirraa hin deemu jedhiyaatiin koomentii sanduun koomensaa 24 banaadha waan ta'eef achi jalatti naaf kaayaadha isiniin jedha isin jaaladha isin kabajaa bakkuma jirtanitti nagaa biraaman rabbi isin biraa jiraatu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh Allahu akbar Allah ujoollee lama qabdeettani Allahu akbar isaan haadha achi jala goraan haadha isin haadha ayyo haadha isin harka dhiisat teessanii harka fudhadhe sirraa dhiisa isin tidhale ujoollee lama qabdi isin Takkuan du'e takkuan qabdi qaliti dhukkuba waliin hiikee isin akkana taanan biraatee akkanatti waliin malee makkale amma akka jinniiti moo akkami amma beenu isumatti finne laalla isumatti fe'ee fida akkanatti waliin kun waggaa tokko fayyaana bira taa'ee jibbaadhee ol deennee kun ganti higamaa waa takka waan fuudhuun qabu waan naa godhuun qabu nyaateen na biraa ga'e waan akkasillee ta'a fuudhee nyaatee dabre isin tan waliin cinqamne ormatti waliin akkanti waliin dararamee ta'a waliin guuteen gamarre marcuma amma dhiisaa marcuma rakkinnan qabu amma yaala isii barbaadetta waan gargaarsa barbaadettanii abboosi gargaarsa barbaada amma waan hagana jettanii himtan hin qabdan kan hin qabu maal achi kan gaafadhillee qaalichi nyaataa dunyaa malee nyaataa dunyaa malee hagana naan hin jenne dunyaa nyaataa dunyaa hin dandeenye naan jedhe silaa hin dalagamu akkasiimi laa ilaaha illallah rabbi khayri haa godhu inshallah namni isin gargaara isin amma wanni godha haguma yookaan viidiyoo kana namatti erginuufu namticha san ijoollee saniin naa hordofaadhaan hime yaala saniin fiddan inshallah bilaan gaafadha bilbilaan gaafadhaati iyaalamti inshallah abshir rabbi jira abshir rabbi jira abshira rabbi jibbeeti miti siillee ka akkana godheetiin hin jedhe hin fayyiti jedha rabbi inshallah rabbi isinii haa kennu ربي أرماني في إيجيسك كتابة ران قد أن الكني بيان ناتان إنتي أكنت تيجي أكنت تبو أكن الله أكنت أرما براتها أبل أستقبلتن وجولي برون قبضنيسن أبو جولين أما الراية تكلين دبرين رمت دبرين رمت قرباتك أبك أما هون قرقور روسني بارك الله جرتي فتي واني جولا أما واني وهي شيتا وهي هو شو تشيتا وهي سي هابيتا تجرا شينس انجرا انجرا سوكو تناجي واني نقام نكون تانا نوزي كم انتهم ندك أس أما بكا كان شين نجرا نجرا شيتا اللي ده ما في داري شيتا يسين اللي ده إسان اللي ده ها أيه أنا بقول كأنك أنا بيتا أيه ممكن أيه إنسان
حافظني مقالة في دمو أسنجر أسنجر جرا فدا في دافي أما في دافي في دافي أما في دافي أما في دافي اللي هذا اللي ربي سني بركة آمين آمين أبشر إن شاء الله ينفع يتي ولا ينفيت أبشر يا لا كرس لا إجباتا والنجاهون إجباتا إنجتن إن شاء الله أنت أما يا له هنقول أجتن كنا إسقافدا إنقافر طلع أما قلقل هنا بالبلام قفر قافدا إن شاء الله نمني سنقل قال ربي إن شاء الله قلقل